Kaabilaam jedhama. Umriin isaa waggaa 25dha. Amajjii 9 bara 2000 akka lakkoofsa Awurooppaatti Senegaal keessatti kan dhalate. Uumaan qabiyyee lammii Senegaal Xaaliyaan kan jiraatu yoo ta'u, kun viidiyoo callisaa deebii qoosaa ta'ee fi jireenya walxaxaa ta'eetii qoosuun addunyaa irratti beekamtii argateera. Yeroo ammaa kana Xaaliyaan kan jiraatu yoo ta'u, uumamtoota hordoftoota hedduu irratti argaman keessaa tokko ta'uun beekamtii argateera. Kaabilaam mucaa xiqqaa qaxalee amantiin isaa Musliima taatee beekamtu. TikTok isaa kan hordoftoota miliyoona 660 kan qabu yoo ta'u, bara 2026 irraa eegalee TikTok akkoontii isaa doolaara Ameerikaa miliyoona 975 itti gurgurachuu isaa addunyaan gabaastee jirti.